arsiis bakka hin buune kutaa kamuu bakka hin buune arsiin gaarummaan beekama arsiin namaa godhuudhaan beekama isinii galee dubbisaa deemaati ummata jaanjaya kana waan ta'eef badaa gooneetii miti kan arrafamne gaarii goonee arrafamuun immoo rabbirraallee namarraallee hin argatta ati ka arrafamtee of jibbitu yoo badaa daladdee arrafamte gaarii daladdee yoo arrafamte gaarii daladdee yoo xiqqeeffamte xiqqaan si osoo hin taane nama si xiqqeessee fi nama si arrabsisan sii galee kana waan ta'eef osoo badaa dalannee arrafamne osoo badaa dalannee maqaa arsii belleessine osoo badaa dalannee maqaa arsii qaqqabne mataan keenya qaqqabamaa jecha gaarii dalannee maqaa arsiitiin arrafamne waan gaarii dalannee maqaa arsiitiin maqaan nutti bahe kana waan ta'eef kun nu boonsa malee nun qaanessu isinii galee jaldeeyyiin tokko tokko immoo kan badii daladdanii maqaa arsii arrabsiistan ni jirtan kan waan hin taane daladdanii maqaa arsii arrabsiistan hin jirtan isin gonkuma tokko ta'uu hin dandeenyu gaarii dalagii ilmi namaa badaasiin haa jedhu sii galee rabbirraa argatta waan ta'eef kanaafuu ijoollee wasakni jaanjawaa waan beenne kama waan takka caafii qabatanii deemtan gadi dhaabadhaa yaada dhageessanii warra as jalatti koomentii takka lama wayii kekkeettan waan akkana belleessa of keessaa kana waan ta'eef isin dheeressees haasa'ullee hin barbaadu nama isin yookaa dubbachuus itti beekeeti miti deebii arrabaallee isin deebisuu barbaadee osoo hin taane waan itti amane dalaga waan ta'eef waan itti amane dalageen ardinnaa isin deemtaniif kan ammoo dabil ixifii irraa beenna isin galee ijoollee Assalamualaikum. amma ariifa ta'uu deemtan amma araadaa ta'uu deemtan hooleeyyiidha isin jaanjawaa ullaa ibbiki Assalamualaikum. bakka nafsee bahi amma haga takka ta'e bahuuf ta'a namni Ishi amma sittaatol biroo. amma gabaabumatti waan badii nama isin yaadimmoo as bira waan hubatuu qabdan rabbirraa hin argadhaa isin waan feetan aan jettanii dhabaatan I don't know garuu waan gaarii yoo daladdan ilmi namaa yoo hanga fedhe badii si jaade gaarii dalagiif wallaahi karaa Barbaanu? keetu si Bakka fatii okay miira okay keessa galtee jirta asirraa bana chaaw. okay ishi deemi dalagar maam kan hin miqannes nagar yeለም maali wani narraa dhatu hin jiru ደግሞ nama normaalii ta'uuf saayikoo namaa waan jedhamu tokko jira saayikoo namaa kasammuu qabu immoo nama hinuma nama hubata irra hin kaayatiin kasammuu qabu hinuma nama hubata saayikoo namaa waan jedhamu tokko jira jaalal mucayyoon kun fayyaa qabdiyuu hin qabduyyuu saayikoolojii namaa eeguu jechuu beektani waan kamuu caala saayikoolojii namaa sammuu namaa namni tokko beekee godhuu danda'a lama wallaalee godhuu danda'a ani yookaan ijoollee yookaan beekaa waan kana godhan osoo ta'e isin hima arratti as raggatee irra deddeebi'ee ijoollee beekaa miidiyaa kana fayyadaman beekaa waan hin jirre jallisan beekaa dhugaa dabsan osoo ta'e muka isaanitti gargaarsuu hin danda'a isinii galee beekaa godhan waan ta'eef beekaa waliin buusan waan ta'eef kan garuu hanqina irra agartu akka nama tokkotti yaaddee saayikoo namni kun fayyaan isaatu likkiidha. Normalidha 100% fayyaa qaba hagam of gargaaraa jira hagam ofiif ta'aa jira hagam of jijjiiraa jira hagam jireenya ofiitiif yaaddaa jira hagam sammuun isaas naga qabdi jettee yoo yaadde waan baay'ee hin hubattaa jecha kana walii hubatuu dinenu wal beenna malee walii beekuu dadhabde kanaaf wal beekuurra walii beeku maccaala kan beekaa jallatuuf ka deebisanii fi kan deebisne caalaa dhugaa yoo isin hime kan hubatu hunduu keessatti waan ana hasaaru kana hin hubata jedhee yaada na akkasi main pointii garantaanee wadna fudhatanii arrabsitan galatooma ana arraba keessanii of duuban deebi'u dubartiin immoo hundan beektu hunda wallaaltu abadan obboleettii teeti dubartiin haadha teeti obboleettiin dubartiin jecha hundan beektu mara wallaaltu siigalee sammuun isii diqqoodha sammuu dubartii kamuyyuu ati dhiiraami daqiiqaa kana baddaluu hin dandeetti akkanatti asitti dubartiin ni gaabbiti waan gootu san emotion gooti garuu ni gaabbiti achi booda ni tsatsatti akka dhiiraatii miti isinii galee
Yoo kana irraa kabar gootan, yoo kana bakka isii buutanii yaaddan, yoo kana bakka isii buutanii ilaaltan hin hubattanii jecha callistanii boobaa ofuurra. Maatii keessan ilaala. Yookaan if jaalalle mateessan namoota waliin jiraatan ilaala. Yeroo san emotion taanii waa wahii dubbatan sana booda isaan jiranii jecha dhiiraaf durbi kennamni isaas garagaraa miti. Naa kana waan ta'eef dubartii hubadha taradda'a hin jarjarina. Beekaa isin hin godhin dubartii irra beekaa ta'uun takka hin jiru. Lamin hanqina qaban waan ta'eef hanqina isaanii qaxxagganuu danda'u immoo nu wal beekuu irra walii beekuu wayya. Kana waan ta'eef waa'ee dhimma miijoo tanaa isin kaasee namoota doomaa tokko na aarsee jennaan haganaa siyaasa wayyuu hin barbaadu dhiifaman irraa ta'a. Haasa'uu isin barbaanne waan haasa'uu qabuuf garuu namni haadha qabu, namni obboleettii qabu, namni obboleeyyan qabu waan baay'ee hin hubataa kontirooliin godhaa jecha. Doktor. Ana oofta. Gara dalagaa. Mungkin rakkoo guddaadha. Ammoo osoo mucaan si bira jiru osoo amma sa'a kana hin fide jettuun maali? Yoo hin dhufullee ka jedhu taate afaan Oromoo asumara ta'ettee hin dhufu jedhee yoo hin dhufallee ka jedhu taate hin dhufa jedhee jettee afaan Oromoon dubbattu asumarratti. Afaan Oromoo qulqulluu asumarratti dubbattu maa baata? Egaa jira ammalal usme nama kana sahiba beeki nama walbay nuni le fatisha kana wallahi fatisha kuno daqiiqa 5 chala wallahi billahi sana booda kuno wanta riiraa hin jiru an daqiiqa 5 booda sinee kana booda naar ku jirtammo daqiiqa 5 booda abadan sinee sitti maal ta'e dogongorri kana waliin jiru abibi bicha beekan godin koppiliin sheerii godha waan jala jirtan bicha shee wannan godin laal beeka uf bicha tiktoki barati adda banatte malee arrabsommo akka gandaatti soji fudhataa jira. Sheka kaizin ke kuduni si warri badii qabu gurbaa kana maaliif beekta? Wallahi isa sababa sababa mujartii tana maal akka jedhamne beekta? Arsiin Israa'ilii jedhamne nutti moggaafame bara Israa'iliin yaabo Israa'ilota jarasan wallahi wabillahi sababa isirraa gahe mucattiin badii takka qabu badii qabu kiyyaan dheedhii kana yaake amma animmoo aga namni reedi dhaggeeffatu jaalachuu mirga guutuu qaba garuu immoo nu kabachiisuu danda'uu qaba galee namni tokko kutaa ofii akka tuqamuun barbaadu amma ani sammuu gisee darbe san wallahi wabillahi xiqqaa guddaan arrabsamaa ture dhiifama naa godhin obsine beekamaa dhusne malee walaan achii gaafa duraa ka'e maqaa hamaa galee harree yoo taate rakkoon qabu harree inshallah isaan illee gabdee argite bor waan bor nama arrabsurraa fagaatu wayya gorsaanii mucaa yoo mootuu lakki jaalalaa ta'e jaalalli dhugaadha jalqabu seera nurraa dhoorgatee akka waan sanitti hin deebine taasena inda mikirno aare seena yamma miira keessa bahee dhiisi mucaan miskiina garuu sababa sarra kutamne malee wanni eegaa jiruu fi wanni eegaa jiruuf fatishaa fakkeenyaa fi akka nama tokkootti hangafa kiyyaan kabajaa wajjin dubbannee wanni kun dogoggora ta'uu kunu ummata wallahi billahi ummatuma keenya kamiitaa kana jiruuf salphina reedi an meeyo an dogongore reedi hangafa kiyyaa atii fi usumeelleen dogongorte naan jedha salphina sitti maan salphina furriin hundi kajaldeensa fakkaatu hundi asirra maan nuun jedhaa ture sila waan miidiyaan fayyadamne waan dubbiin dandeenye isinitti fakkaannamoo maal jechuudha ana bichatu beekaa fi ana bichatu waan isin beekuu qabda waan ammaatiif dubbataa hin jiru nu inshallah jari wal shakashakaa dubbataa irratti galee abba dura waan badatu uumame lolli si bar deemee aga sheekaa roobee hunda minaamina balaasa waliisisuu san hunda bar losiitirraa ka'ee dura beeytanii lolli ol waagala hamaa tureet lola fokkataa waan nama cabsu gootonni hunda arrafamaa turanii feesanii amma kana san jechuun barbaadu of eeguun gaariidha.